أنا ما ساتوني ساتون غوري نيجي. وين تقول أنا عندك؟ ميلا فرالك بكاتي تيجتي. أفعلتي سياجس. ورحمة الله وبركاته. داود فرطة خبيمتو تخيل جرتو يسني جالا. أرانتنا مال كابتي رفتي جتون كسنولون غني كابتي رفي فيديو تكا هاني جتولا فائزة وجين مرتي. إبسان إلمو تخنو جنان جتولا. إلمو أكنت إبسان يجرا فرتي معلومات جتة فائزة نسيتو بتيجو سنرتي رابطني والمرياتني هانين فائزة أمدوري جتولا وان غوتشة هدو سنورة دريجة نتومو توتة أكسيتي بربري مال غوتشة يسيلي أكسمتي تومو توتة جتولا. Sani wajjini diina keenya wajjin dhaabbattee haasoo jirti jechuudha. Yeroo sani viidiyoo sana kee arraan tanaa hani bira dhufee jechuudha. Hanqa isiin dhuftee hanqa isiin dhuftu nafaana turaa isin jaa. Seen hootu dhufu jirtee isaa isiidha. Akam. Nageenyi jiru taa'e. Nagaya maaltu si dhorke? Nagaya maaltu si dhorke? Nagaya waan na dhorke moo jechuun ati nama diina keenya guddaa faayidaa bira maal ati qoy ani wanni siin jiru maalumaatu faayidaa bira si geessine. Tami faayidaan ture. Faayidaa taa'amu dura tami taakasii qabeessa sanoo. Ati ana faayidaa bira garte moo tana fakkaattuu garte? Tasi fakkaatu ganaa hin jirtu bari gaman tana keessa simaa baana sumatana faayidaa mudura naas qabeessee saba keessatti sillee akkasii qabeessan maaluma biraa gootatti qoy viidiyoo takkaan argite si wajjin marti. Yaani ani viidiyoo sanis wanni mareef waan biraatiif osoo hin ta'e isiitu isii hulaa jala teessee boochuun akka tasaa deemaatti dhaqee gizeen dhaqu halas intala dhalaati waan taateef na rifachiiftee maal taatee jee yeroo nifiin gaafadhu akkanatti abbaa manaatii wajjin ibsaa wajjin walii galuu dadhabnee alatti naaree ilmoo hundinarraa furatee ala na baasee jettee isii bochuu argatiin alaa fuudhee jechuun mana geessee tasgabbeessee waan isaan raawwal dhaban gaafadhe malee ani hijaa isin nagoota sirraa fadheetii miti. Hai ati inumaa dilan magaraa laaftee fiti nama amma dura akkasii cafaquu ture san nama akkasii cafa san barbaree sin dhageessan garaa laaftee fuutee mana geessee tasgabbeessee jechuudha. Yaani gaanta dhalaati waan isin nagoote Oromoo maal jettee nama dhiigas yoo baasee ate aannan baasee jettee ani si san nagooteefis gaa hamtuu irratti yaadne gaafadhe. Wanni akkas godheefis garuu teessin nagoote irraa fadhee osoo hin ta'in anis taamaturaa san irraa hafalachuudhaaf ilmoo isiin jettu san waan isiin nagoote irraa hafalachuudhaaf san hunda godhe malee jaalallasii ta'e miti. Ilmootam. Mucaan ibsaa bira jiru wayini bira akka jiru beektaa ilmoo irraa fuudhuudhaaf isii mana geessee. Yaani ilmoo baasuuf osoo hin ta'in ilmoo isa bira hin jiru jettee akka isiin natti himtetti ilmoo sana harkaa fudhatee ijaan nan takkaan agarree. Akka waan dhokaseeti na fakkaate. Yaani bikkatti dhokatte hin beeku akka waan ilmoon san dhokatteeti. Dubaati malee kaaramoo ilmoon bakka jirtu akka hin beektu. Ani moo ana kaan ta'ee intala dhalaati waan ta'eef niin baasee ilmoo san. Garuu baaseeti sisitti hin kannu. Anis ijaa isiin amma dura nagoote isii irraas ibsaa irraas hafalachuufi malee isii tola yaadeeti miti. Tola yaadeeti miti duba ammoo faayidaa eessa geesseeti qoy. Ani warruma ollaatiin allaqee isaan geessan warruma ollaan laqeetiin tasgabbeessee yaadee isii rakkoo isii irraa hubadhee ani giseen ifin isii bira deemana hasi nama sii fakkaadheetiin dhaqee malee waan isiin nagoote taama duraatuun irraan fannee. Jechuun aan viidiyoo san yeroo martuu wajjin yaani isumaa wajjin gottaateen jirtii jeetiin bakka agartee aarii aanuma dhuftuu jeetiin seegu jira duree dubaati amma ilmoo san akkam gootee baafte isiin bakka jirtu ilmoo san qubani qabdi. Isiinis quban qabdu. Inni dhokaysee ilmoo karaa irraa meesee jirana fakkaate akka isin himtutti ilmoon isaan maa wal malee ilmoon biraan jirtu. Ilmoon biraan jirtu. Ani ilmooti kanaa kan ijee gisee rabshaatti godhe natumu malee takkaa ilmooti ijaan hin garree ilmooti yaan ijaan harku fadhaa yoo dandeessee na cinaa dhaabbadhu yesu jirti aannan immoo nameesii cinaa dhaabbatu miti xiyyaafoo waan isin nagooti san irraa numaan kafladha. Jechuun ati amma irraa kafalatuuf jechuudha guyyaa san bira dhaabbattee. Malee sila jaalalasii qabaaddeeti miti. Ambartaan waan faayidaan akkasii nugooti san gartee san hunda irraanfatteeti bakka isiif gaarii ta'uudhaaf bira dhaabbattee akkasitti wajjinaa suutaa jeetiin haaluma dhuftu jee taa'ee seegachuu jira jechuudha. Ati gisee kana laaltu nama waan namni godhee irraanfatu. Jaanii aannan maaf hin ta'in malee faayidaa duraanuu akkaan itti irraa hijaabuun barbaadu jiraan. Hayyee duba ammaa tan ijaarraa ni baana. Tamam ilmoo san bakka jirtu quba qabdamoo nama isii bira akkami quba qabaattee bira deettee ilmoo san koyi akkami jalaa Ani yaani haa ilmoon akkatti baatu ndawti yooni fi haa
خلو خيسي جرا تاتي أكتي باتن دوم تبيت خلاص هي الموني بافتا أكبرا فايزة في بسا أكبرا وانين كل الراخة فردو سنتين دوان تيف ilmu ما يصير مشاكل قول جرانتنا أنس جدو أنت ولا هي المو جدوفت هوغا جدوفت بودان بان وان إبسانيس إسينيس قولين نقولن دي بيتام أما دريت وان نقولن بيتام في دي المو أنوسيس المو سنلا أغرتهم دي كامني خينيه المو سيبابنو إسان نشوف درين مشاكل جرانيني أتكلم قوت ilmu كسين فين باس أكم قودا أيوة سيدران ناچا فكمي برغافسن درنا ناتشا أيوة. فكم ناتشا ناتشا فكم تجافسن إما إبسا ناتشا فكم تبا دي ميبساتي أيوة كيف دي ميبساتي ناتشا فكم نري أنا ماس ilmu كسين باسي هجاتيان رابا ملا أتهز خبط الرابات تيس خبط رابادا أيوة إسان راخ فلت تريتيس هاي إسان درين ولا بيتين جرا بكيسان جراني أتي المو في الدنا إسان ديما دفني فايزة بكسين جبتو ناس جيسورا وانتو هجاها فلت شوف هيتنا وتسيجيسان هاي يا راك أما فايزة نفولا قرتمي مراتتك أو سيتاتي جرتين إفسان سسين الراديم جيت همي وانتو جرا تشافو جرا الموزيان ركفدت الموفيس مراش جرتي إفو إزابنا ما خسن جرا دوبا فايدا لا راكم تنقبل إبسان المو سنية إذا تبا كنت راح فلو درا إفسان ديرك خيتي دوبا إبسان أنا قريبا كني جو دي بربادني ديراتي غاف خيتي بربادني كم سقولن بربادني جي إيه. سجل بر سبب خير فاتين تومامي سيتو كان جاي سبب خير دين تومامي مالي إنما نادي ممتازين بدل قاف سنة جزين قرتي مي أنغا دلا كتيتي تنا أنو باوان جوان كبو أتوم ما أنتم يراها فلو أيه. إفسان غاف سنة كين سقولني بيتامي أنو إجا فايزة نقوتين الرافني أتى السيارة تقويادي أكتر راها فلتو يوانتو ودين هاي دوبا جاني خاطر كافي دخان عادي خام تجرا خبرة المو أنا يالله يا دخل يملي إفرو في نجاة قافي سانقول أنا إفرو الرابو وجه يا دكنا يا دكتور هاي جتشو نافج ولدا نافت ولا أيوة أبري أنا سخبت أنت ما بيت سخبت وامتين ولا تشو خبت راها فلنا خبختي مم. هاي أتي المو نفيدا وقعد فايدا سبيرو قعد فايدا إراهولي أنا جديدا هو فايزة كانوا ديما مم. أنا فايزة تسخن ديما هاي كم تراها ولا تقعد أيوة. أنو إلمان تنبر تساني نفكر المو تساني تيم ديما إلمان فو مراس جرن أيه. إزاي فين والجي إسان جدوه فوله أنت قد درنوني مراتني وخا هاي وقعد سني مراتني مي إبساني دوفا فايدا سني تيوت المو قبضيف دني دوفا وقعد أنا فايدا راهم بتاني بسرعة كورة ديشور دركا ما تاسن بقى سن أما المو بكيسين جبت كم قبضت أنا الممالك كم كبام يعني بريا نيد لقي ملء تنا دبي أما درا تنا قرتي راقبان كابون يا ديسين نانجي تسن راين أكيل مو نسان جلا بدي جرتو لقي ملء بكيسن جرتو بيختي هاي بكيسين جبت بيتو مي يعني أكيد سين تتي نما تكبر أكيد جبت بيتو سين إسلامي تيسين وكست على تيسين وريربت الموت هنا خني التاج أفق أمان والتيرهم ده دوبا أتي بكا جرتو ولا لا في تمام جرتين خبيخو إفسادان إبسارا بيها إيه. هاي دوبا إبسا بيغامني فايدا بيتو أتي فايدا مالتوف مرة أولاجيست إسي بوچون قرار راكبه سنجيب كأبو تو يا جار فيديو في دمت سينجي أكمل أتي دلاكا دا أبليتي دلان كبتو أوبريتي دلاتي إيه. هاي أوبريتي دلاتي كابدو سنما كيس سدو ميسن إسين أوبريتي دلاتي كابدو غاوك سنجي هانا تو متسان نسران فرديتهم سان مرة خفلت شوفين قرار رئيسي ميسي مرة هاي سندا خرام استيمي إلمو akka bakkeessin jirtu ibsaan bakka kaa'an nama itti godhee faruuniin baasa hoggaan baasee godhu yoo na fide garuu atis akka biraatti mala biraa yaaddeeti faayidaa irraa fudhata kaa. yoo ati ilmoo sun baafte irraa kafaldu Faayidaa irraa qablatte jira. faayidaa irraa hin kafaladhaan faayidaa bikka ilmoo jirtu si keessa jedhee fuudhee hilli mana kaan. Illee mana hiita. Akkatti irraa Faayidaa qablatte. faayidaa kuntutti irraa kafaladhaan si malee. Ani ibsaa irraa kafachuun dadhabeessan qoyaa ayyee amma akkasitti waan biraa yoon fiifee jechuudha. Ammaan tana mucaa ilmaa isaanii fiddee dhufte ni dhufan isaanuu gizee dhufan khalaas isaan lachuutu akka beekanis irraa fudhatan inni deema naachi fulaan horkitan. Duraanuu siin na jijjiirra jeetii yaada kana yaade. Anuma ayikaa isumaan na hojii. Siin na dhaqqa jeetii. Ana malee inni hojjetamee as Ati gizeen fi namni ablee qabatee dhufe durattuu na darbitee ni deemta sodaa. Gaafa sana harkaati baasee mi'uulee harkaa sababa kee ciccooqamee siin jira. Aanaa achi hin tumamne gaafasiis. Ayyee. Dhimma kayitee achi tumamte na dura tumamte aanaa si achi tumame malee. Dhimma kiyya laan si qabanii akkasi tumnaan dhaqee si'echa tumamee si'echa hidhamee sanuutti irraanfatee dura na darbitee deemta. Ani gaagartee miyyoo akka carraa ilmoo sannaa harka buute akka ani hin tumamne abdiin firraa qaba. Ayyee abdii. Ittiin tattaabadda akka shaangolleetti itti isaa nama sana. Itti taphattaami yoo fuutee dura. Kan waan isaan naquudhaan kana daran caalaan godhota. Ayyee faayidaa akka isin qabdee. Si harka buutu carraa kayeteetis. Akka isin siitee si cafa itti cafa godhan tasaa isin. Ammoo ni danda'e faayidaa. Eenyu sun. Isii ilmoo qabamtee jirtu yeroo ammaa tana keessatti ilmoon teena harka jirti bika karaa jirti jeena karaa irraa fudhe jee sabeef bira fidees ni dhufti faayidaa namaa. Hayyee ni dhuftimi. Ana abdittee akka waan kana godhu jirtu ni beeka harka. Ansinab danneen. Ansinab danneen haabdata rabbi.
Rabbi abdaddeetiin kan hunda godhu jiru. Akkasimi hayyee bakka an keessaa irchi baa hoggaa ilmoo fides ni sitti dhufu ibsaan isaasistumu. Ilmoo isaanii fiddeennaaf faayidaa si dhufte akkuma amma dura gaddeen Anatti geessuun deemu. Hayyee. Mana dachii jalaatiin geessu deemu ilmoo. Achi geessaami khalaas akka saanaan dheeyxee fiddeetu mana achi jalaa geessa bakka barbaadanii si qabanitti gaafa si qabanii akka maduu ana fuudhuu eessan na beekan akkana fuudhee eenyuun na beeka bara akkam beekamne ittiin baasu deema. Akkam beekamne ittiin. Awween horiidha kana isaan osoo na beekan ilmoo baason. Hayyee ilmoo san baaftee akkasii bira jirtu maarree faayidaa irraa akkamii qabatta gizee dhokoysite. An gizee dhokoysite ilmoo yoo agarree gizee fidee isaan akka dhufan hin ta'u jette ilmoo ni jireenii jeetii jaamu baasan. Yoo ibsaan kabartan. Sinna yaamu deemu mootii ma yaada kanarrattu naaf hin galle. Eewwa maaliif ati ilmoo fidee gizee ibsaan faan dhufan atis akkasitti irraan kabartu anaa faayidaa irraa kabarataa jettee. Wayin ilmoo irraa hawaalaa buusu deema. Yaamee qabdiin wanta godhu deema. Ana badan ilmoo hanga isaan maraatanii cufa caasanii ilmootti kan nuun deemu. Ilmootti kan itu. Hayyee akkas godhu. Khalaas ammaan tana ilmoo san bakka isin jirtu hin beektu. Si durii waliin ijaafadhee fidee. Carraa keetisanis anis faayisaa kan godhe irraan hin kafaladhaan. Irraa kafaladhaan. Irraan kafaladhee akka maduratti haasiidhanii harka dudubatti ulee hin qaasa. Akkamiin na tumti faayisaan ifoon maanta na jiruu namaa keessaa baatee jirti. Tattumamtee ilkeen horrooyite kana karaarra deema. Ni fayyiti gizee ilmoo jaanii ni fayyiti. Siin beekne gara. Carraa kee mokkoraddu anillee carraa kee ni mokkoraddaa. Tanuma jettee danuu dawwaltee na yaamtee akkanatti maraasu jirtan. Maraasu jirta? Ati nama akkasitti waa hunda godhe bira dhaabbatteeti eewwa akkana kanaaf dawwaltee naamu jirta. Hayyee gaammas si qabanii asirra deemanii amma booda nana waa'ee kee dhageesse. Waa'ee kee sinnaquu waa'ee kee senseenuun akkaan godhe an faayisaa irraa ni kafaladhaan. Ni kafalattaa isaan yoo tana yaa'e. Namni hona isaan wallaahi faayisaa irraa ni kafaladhaan. Ni kafalattaa yaa'e dhiifne gaa'e yoo tana afur furannee ammaas deebitee bira dheeteemi kanaan godhe jiite haasi qabanii si cafa. Faayisaa yeroo sanatti na beeku rabbi beeka takka na dhiinirra yaa'ulaan caccafaqamtee ishiin ni cirame kanaan hulaa jalaa fuudhee ol laqee yaada siirraa baree biraa kutee malee ana ta'uu siitu rabbi beeka. Faayisaa fedhen kiniin itti kanneetiin akkaan fedhee godha ta'etumaan rabbi siyaa baasu. Deemee hin jiran. Deemtu turtee jirtaawi haasi cafaqani. Taakanaa jechuudha hordoftoota keenya kunooti ammaan tana haniin akkaneetti jechuudha. Mucaayoo qabdeef maare kanaa miti amma jechuudha amma dura waan ibsaa fi faayidaan nu godhaan ani irraanfanne nu qabanii na cafaqanii rifeensa hunda ablee na riganii maal nu godhuu turan. Garuu deebitee isaan bira jechuudha faayidaan garaa laafteef namni isii akkasii cafaqasan garaa laafteefiti hulaa jalaa fuudheetiin mana keessa geessee maarree godhee nama akkasii nu cafaqee amma dura harka duduba na hidhee jaarsaaf jaartiin na cafaqu turan sababa ibsaa maarree gote jaanii sanii ammaan tanarra isiin bira dhaabbattee jechuudha garaa laafummaa isiitiin garaa nama laafti maashaallah akkasii